السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تبجالتمتو توماتي موجب نجني كيسان بدأ جرتو جباتو فيوما كيساني بقى جراتن جتشا أبولوتكو ومشالي سم جان أرجوت تجرتن كنين هندما كبربادن اسني وجتموني دندها ديزايني بربادن اسم بركة جرولي إرجتني اسني دلقموني دندا أكسم عربيا مجلسي وجتشو دندساني جتشو دنجا في لي كرا كومنتي كرا تيك توك أكسم كرا يوتيوب بالله أكسم يوتيوب نسرو أباه جلتيس gaafachaa turtan eeyyen hojjechuu ni danda'am anilleen seeraan isiniifis gaafadhee adda baafadhee hubadhee viidiyoo kan isiniif hojjechuu barbaadetiin dhufee jechuu ni hojjetama arabiyaa majlisii ka barbaadan akka feetan diizaayinii feetanii fi bifaa fi malkii feetan filattanii ergachuu ni dandeessa waan mallaqa keessan kaaree mana keessanii hammam hageenni ta'e meetira mana keessanii beeytanii jennaan meetiraa fi kaareedhaan isiniif dhahama wanni takkoon ulfaatan hin jiru amma illee obboleewwan tiyyaa mana keessaniif gaafa waa gootan waan bareedaa godhadhaa galaa waan bareedaa godhaa maaliif beeytanii yeroo ammaa kanatti namoota firaashaa garaagaraatiin buraatiidhaan ajajatu jira isin galee hin bareedu sanniin amma faashinii dabree jira gatii hedduu isin irratti heddummeessan ka gatii sila amma rakasa ta'e isin irratti heddummeessan isin galee amma illee arabiyaa majlisii makanaayyuu ka faashinaa fi faashina hin taane jira faashinni gateetu jira wal dhaba hedduu wal dhaba achirratti illee isin namoota hedduu argee hatta an obboleettii kan qorraa fakkeenya isin fudhachuu ni danda'a ka isin ajajatte arabiyaa majlisii bifa biraa yoo ta'u akkaataa diizaayinii biraa yoo ta'u ka isaa hojjetaniif ka biraatu hojjetanii qixxee gahanii yoo geessan ay barasiisii kenna jedhanii yoo isin laaltu akka biraatii jechuudha uffanni sun uffanni isaa hojjechiisanii fakkeenya bulee akka bilislicii fuuldura kana jiru kana arabiyaa majlisii isaa hojjetaniif jechuudha kan uffanni isaa bilislicii kana qaba jechuudha bulee amma isin argitanii kana qaba garuu ka isin ajajatte isaa miti isin ajajatte viidiyoo yoo dhufe suuraa yoo dhufe isinitti himaa jechuudha na akkasitti hedduu aartee birrii xiqqaa miti kana biraa birriin kana birrii 200 akkasu oli garuu eenyummaan iyyuu gatii sanii akkasii ka hojjechiisu hin jiru maaliif akka kaariif meetira manaatii hojjetamaan dhugaadha eeyyamanni si dheeraa ta'e birriin dabaluu danda'a garuu mootu gatiin arabiyaa majlisii hojjetameetii fi ka isin ajajatte hedduu wal dhaba hedduun immoo namoonni hedduu miidiyaa kanarratti viidiyoolee garaagaraa gallakkisan an argu jechuudha ka isii qabatamaan arge malee an argulleen akkasuma arabiyaa majlisii hedduu yoo agartu kan faashinii irra dabree faa kan injiraa miti kan gatii sadarkaa lammaffaa sadaffaa garuu gatiin isaan ittiin yeroo san sitti himanii miidiyaa kanarratti illee himan gatii jechuu isaan himan gatii isa faashina ammaa arabiyaa majlisii reefii tokko faraan garsiise gartan jechuudha fakkeenyaaf isa amma bulee kanafaa jechuudha isa kanaafaa gatii isa kanaafaa namatti himanii jechuudha isni galee arabiyaa majlisii akkanaa kun hedduu bareedaadha ammatti faashinii dhalleedha dalaysiifadha birrii keessan gadi naqa waan gaarii mana keessan keessatti hojjetadha waan mana keessan illee bareechisu waan isinillee itti gammaddanii haaratti galfattanii uffoo ittiin jettan bifa barbaadan malkii feetan filattanii ergachuu ni dandeessan isiniif hojjetama walumaa galatti wanni hin hojjetamne hin jiru waan nam mallaqa keessan shaashamannee fi naannoo warri jirtan bakka feetanitti isiniif ergama konkolaataan firii jechuudhaan na beeksisanii jiranii egaa obboleewwan tiyyaa inshaallah mas'uulummaa nullee fudhachuudhaan amaanaa keessan akka galmaan geennu itti gaafatamummaa fi akkasuma waadaa fudhachuudhaan hojii kan akka isinii hojjennu akka isinii hojjetamu anilleen asumaan isiniif ibsuu barbaada ajajadhaa yoo barbaadan meeshaalee mana keessaa kaawwan illee jechuudha kitchen kaabineetii akkuma argitanitti ka barbaadan diizaayinii feetan ergachuu ni dandeessanii namoonni hagammaa ergatanii hojjetameef illee namoota hedduudha isaan keessaa garii viidiyoo maxxansamee garuu hin xumuramne innaa yoo xumurame jala yuutuubii nasruu abbaa hojii hordofuu ni dandeessanii inni isiniif fida jechuudha hordoftanii laaltanii waan isiniif bareede ajajachuu ni dandeessanii ammaayis waan dasna jedhe keessaa jechuu waan dasna jedhee ani koonfidensiin akka dubbadhu na godhu keessaa diizaayinii si bira jiru wayii jaalattee kana naa hojjechuu dandeessan hojjette siif hojjetan osoo irraan dabsin jechuudha akkuma sanitti akkuma itti argatte sanitti siif hojjetan dasna jedhe bakka sun qabatamaan waan argeef jechuun illee akkatti isaa hojjetan bira dhaabbadhee viidiyoo waraabee waan argeef jechuu kanaan dura viidiyoo gadisnee lakkisnetti fakkaata innaa akkasuma fizaawee irra tagaltu jechuudha bifeewwan xixiqqoon tunniin fizaawee irra galti meeshaa aadaa qofa keessa naqanii hedduu bareeddi baazaweetii fi daandiiwwan babbareeda jira anamma suurawwan kana irratti haasahee ergaa koo dabarfachuuf malee suurawwan babbareedaadha yookaan kana godhaa fi miti ergaa hankoo irratti dabarfachuu barbaade dhimma kanaan wal qabatu waan ta'eef jechuudha
kanaaf obboleewwan tiyyaa qubsaaxinii bifa barbaadanii algaa wajjin maachii akka barbaadanii diizaayinii barbaadan ergattanii nuuf dalagaa jechuun ni dandeessanii ajajadhaa waan gaarii hojjetadhaa waan gaarii itti haara galfadhaan jedha. Ani immoo tuyyuu samoonni kana viidiyoo hojjechuudhaaf hedduu akkanaaf hin mijanne dhugaa dubbachuuf inshaallah yoo haala mijeeffadhe naa mijjate guyyuu dhufee waliin taphannaa waan jiru. Amma illee ijoolleen karaa waasaappa dhuftanii na taphachiistan du'aa hinuuf gootan uuma kamiinuyyuu yaada keessan naaf laattan kabajamaa ulfaadhaa guddaadhaa bakka gayaa isiniin jedha. Hedduu takka isin jaalladhaa isin kabajaa hedduu takka isin yaadaa naa alma viidiyoo itti hojjedhutu naaf hin mijjatini wallaahi malee guyyaa takka osoo viidiyoo hojjenne ooluun barbaadu ture. Inshaallah maamtiin sirraa haa gaafa sirraa immoo guyyarraa waliifachiisaa ollaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Wanta na qallaal hin jaalanne asumaanuu jechuudha. Tafzaawee tana hedduu takka jaaladheetiin jira. Isinillee jaaladhaa jajadhaa ishee hedduu natti bareedde wallaahi billaahi. Na akkas obboleewwan kiyya nagayaan naaf turaa. Viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Garaami wallaahi ጽድት ያለ ገና ቫርኒሽ እንዲባምኔ ኢፖክሲ ሃርደነር ለን ጉበር እንጋለ ገና አከ ዘይት ትጭሩሉ ቀሞ ሜብል በለኒ ሳበኒ አላልቱ ቪዲዮ እርጉ ሄዳይ ሆኖ መሳበው ነገር ተንሰራታሺ ኦሪጂናል መሳቢያ ማለት ነው። አከሲ ቢሻን ፈካቴ ከሰሎላ በቃ ተው እሺ አረ ችግር የለውም በቃ ሸርተት እንጎሪት ወዲስ ነው አመንተ ከነቱ ማል ጋር አባስት ነው አመነ ከነቱ ማል ጋር አባስት ኮኖ ከነት ጅራ ኮኖ ፉማና ከብሻኒ ሀጥር ፊጋ ጅራ ከስሙ ኮኖ አርቴ አከከና ቁልፊ ተከተማ አማ ከጉበራ ኮኒሞ መሳባን ጉበራ ሰን ቁልፊ ቀብዲ ኮኖ በልበሊን ኢሳ ገርቴው በነወክኒ ፈካቱ والله لا يرتوى كنو مگر کراوانی لینا فقرا کیسا كذي كنو خنا فكاتا اوكي اجراي ما شاء الله ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ መውሰድ ለሴቶች የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው የሚለው ነገር ንገራችሁ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦሜጋ 3 በአብዛኛው ሰው ውስጥ ዴፊሽንሲ አለ ወይም ደግሞ እጥረቱ አለ። ይሄም ደግሞ ኦሜጋ 3 ምን ይጠቅማል? ኢንፍላሜሽን ስለሚቀንስ የተለያዩ በኢንፍላሜሽን ምክንያት የሚመጡ ችግሮችን ለመከላከል ይረዳናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥቅም ምንድነው? አንዲት ሴት ልታረግዝ ከሆነ ወይም ደግሞ እርጉዝ ከሆነች ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ብትወስድ ለልጇ የጭንቅላትና የአይን እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ህመም ያለው የወር አበባ የምታይ ሴት ከሆነች ኢንፍላሜሽን ምክንያት የሚመጣ ከሆነ ኢንፍላሜሽንን ስለሚቀንስ የወር አበባ ህመምንም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው ኦሜጋ 3 መውሰድ። እንዲሁም ደግሞ ወደ ሜኖፖዝ እየገቡ ያሉ ሴቶችን ምን ይጠቅማል? ሆርሞናቸውን ሬጉሌት ለማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኮምፕሊኬሽኖችን ለመቀነስ ይረዳል ሆርሞኑን ሬጉሌት በማድረግ ማለት ነው። ዶክተር ሶፎንያስ ኤርሚያስ ነኝ። አመሰግናለሁ።